maal ajajamtu naanin ture manni warra guttaafa kan maami kanaamiti yoo barbaadde sin geessa malee way hedduu garaa nama nyaata dhugaa mallaqa si barbaachisu fudhatee deemi ana kun nan barbaachisu duuba maal barbaaddeetti si wajjin jiraachuun barbaade yeroo si fakkaatu dubartii akka kan keetii argatanii dhiirti kamuu waan didhu sitti fakkaata dinuu naaf taha ani uma surprise naaf idda kana laaluudha jettere ayya oh malaan wow kunan maafi waa malee dubartiin takka haatee si wajjin hin galtu takka warra keessantu warra isaanii hammeesse taha takka ammoo simatu isii tana hammeessa faa ta'a hiyyeessa ta'anii dhalachuun salphina miti bar hiyyeessa ta'anii du'uutu salphina malee miidhaa sinuu beeku jirtii ana malee magaalaa tana keessa hin jirtu yeroo takka harmata keessi kenna duraa murteessuun nan haqa miskiina nyaachuuleen tursiisuuleen hojii ofii balleessuudha. Akka hadhaa hirriba bareedaa rafeen beeku. Achi garagalii maan ulaalta achi garagali kaa xiqqoo achi garagali kaa uffata jijjiiranna. Tole. maal jettee Abbaan kan keetuu kan sin alcheessi gatee an akkamis hin galu. kan abbaan qaba maaltu akkana si godhe Dhugaafeeti waliin isin jechaa jiru hanga amma jaalaluma ta'e maasanti. Dhiifama naa godhu dhiifama si gaafachuuf hin jaalan ta'e. Fakkii jaalalaa lola sammuu fiilmii afaan Oromoo sa'aa tokko ol kan deemu guutuu isaa daawwachuuf guyyaa 2 qofa nu eeggadha.